akkam jirtu nagumaa fayyaadha. Har'aaf duree tokko qabadhee isinii dhiyaadhe kunis wantoota sassalphaa garuummoo jireenya keenya keessatti baay'ee murteessaa ta'anii fi irraa fagaachuu qabnu 4 isinii fidee dhufee jira. Isaan kanarraa of eeguu fi jireenya keessan gammachiisaa gochuu dandeessu. Inni jalqabaa wantoota hojjennu boriif dabarsu. Hojii kamiyyuu guyyaa hundinuu guyyaa qaba, karoora hoogganamuu qaba. Kanaaf hojiin har'a xumurachuu qabnu, har'a cuffituu qabnu, har'uma xumurree biraa deemuu nurraa eegama. Kanaaf amala akkasii sana ofirraa eeguu barbaachisa. Lammaffaan dogoggora kana hunda dura raawwannee of qeequu hin qabnu. Amalli akkasii sun irra caalaatti ofitti amanamummaa keenya ajjeesaa deemu waan ta'eef dhimma akkasiirraa fagaachuu qabna. Inni biroo addaan odoo hin citiin of aaruu boqonnaa malee aaruun wanta akkasii sunis jireenya keenya keessatti hin barbaachisu. Kanaaf dhimma akkasii kanarraa fagaachuun nurraa eegama. Afuraffaa irratti nyaata fayyaa keenyaaf akkasuma immoo qaama keenyaaf hin barbaachisne ofirraa dhorkuun nurraa eegama jechuudha. Nyaatni akkasii kunniin jireenya keenya, umrii keenya miidhuu danda'u, fayyaa keenya balleessuu danda'u waan ta'eef dhimmoota akkasii irraa fagaachuun nurraa eegama. Galatooma.